Jaalala wayne namuge tuman ilaalu namuge beektu akka sallabamuu wayin ta'a yeroon kana laalu lapheen kun sallabama. Abeet inni kun immoo maanni jaalala akkamii ta'e foloqoo qameer laalaka baga nagaansii dhufe hayaati jaarsa geessan fudhadhaa akka ittiin qabbaneeffattu ilani duuba kun sila kaameraan surii waraabaa amma jaarsa keessan biyya arabaatti deebi'achaa jira. Achi ga'anis gaafanii jira wajjin wal argu akkanatti ishkololee haasofna jechuudha mitiire akkatti na baatamtiire akkatti nan gaggaba moo saggaggaba laata saggaggaba moo ana gaggaba laata. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga irra geessan siniin jedha. Egaa waan akkasii yoon argi bira darbuu hin danda'u maaliif ani haadha jaalalaa waan ta'eef bira darbuu hin danda'u bakka ani yeruma isa argu simixna godha beektu na laphee na sallabe isa jedhan tokko beektu na sallabe laphee na sallabe siniin jenna harkas argu wayne yoona meeqan keessantu gaggaba achi jala yaa'e achi jala komantii sana jala viidiyoo sana jalatti kan daaddisu garan qabu bar yoontinii kana laalee jechuudha. Na baay'ee tokko namatti tola dhugaa waaqa jechuun nama jaalatan yeroo argatan baay'ee namatti tola gammachuudhaan indaa jireenyi isaa alayyuu hin jiru sitti fakkaata nama jaallattu yeroo meeqa bara meeqa yaaddee yeroo argattu isaa ala waan jireenyi jiru wayii sitti hin fakkaatu. Isinillee kanaaf qophaa'aa jirtu meeqan keessan anoo yoomiin jaakoo faana wal arga guyyaan tokko waggaa tokko sinitti ta'amti abshiraa maal ganaaftanii fasafaastanii keessa yaatanii bitaan baatanii mirgaan baatanii ufnan dadhabeettu marratte birgaan gabaatanii bitaadhaan deebitanii ufnan dadhabee yeroo jettan jira waan ta'e humaa tokko yaalina humaa siniin gaa huma yeroo isaatiin isin gaan siniin jedha inna mucayyoon tokko. Egaa isheen kun baay'ee abbaa manaa ishii fudhatteetudha. Itoophiyaa dhufte soom taane abbaa manaa ishii haa ta'u jaalallee ishii haa ta'u beeku gaan fudhatte isheetu fudhateeti jira jechuudha. Warri yaa jaalala hunda gara Itoophiyaa naa dhufamus akkanuma kan isaan ishkololee haasa'an jechuudha wal yaadanii. Innaa mucayyoon tokko maal jetti viidiyoo kana laaltee maayettee boosisheetanii ani jette. Ani Saawudiin deemee ani Saawudi Arabiyaan kan deemee isa booda Saawudi Arabiyaa waggaa muraasa hojjedhee waggoota sana keessatti ani illee galuus hin barbaanne maaliif waan yaades waan hin jalqabeyyuu umaa karaarrayyuu walakkaayyuu hin taane waan ta'eef galuuf fedhan qabaanne abbaan manaa kiyya immoo biyya Arabaa dhufuu barbaade. Saawudii moorii yoo fidde gamal gootaree Saawudii yoo dhaqees namni akka Dubaay kana isa wal furatan miti. Saawudiin ati mana xalabaa jiraattaa isheen fakkeenya xalabaa jiraatti. Karaa baharaa fa'aa dhaqu ijoolleen Saawudii kunumu an kan jedhu Saawudi Arabiyaa karaa xiyyaara naquu hin danda'amu warri dhiiraa an warruma bahararra deemu wanti keessa deemu bichaan beeka seera ala warra dhaqan bichaan beekan hin beeku achi. Amma anis akkatti isa fudhadhu dhabeenii na ta'uu dinnaanii dubartiin kan biraayyuu Dubaayitti na jalaa fudhatte. Wayi carraa kootuman jalqaba gaafa manaa bee Dubaayii dhaqeera ta'e. Silaa jaarsa kiyya namni fudhatu mitiyyuu anis Dubaayitti isa fudhadha miti jettee boosii siniin jedha. Akkasi gaa wal jalaa atuun kunis akkanatti wal jalaa surachuun jira. Garuu namni yoona addaan ba'aniiru ta'a wal lolaniirus ta'a malee osoo ishee faana jiru ishee faana maal jedhullee deemullee hin danda'u. Garuu dhiirri baay'een dhiirri tokko akkasiin godha. Dhiirri tokko osoma si faana jiru osoma si faana haasa'u bukkeedhaan kan biraa yeroo itti bilcheeffatullee jira. Kun sirriitti beekamaadha hin bilcheeffata bukkeetti. Innaa amma jireenya jaarsa hundumtuu deemee hojjeta achi maalidha jaarsadha. Kun lamaa wal faana deemu taanaan jiruun duwwaa taate jechuudha. Kun lamaa wal bukkeen deemu taanaan maal godha maree dhumni dubbii koo jaarsa biratti shamarranii gaafa dhufanii eerpoortiitti kan bu'an maaliif dhuma dubbii miti
maa eerpoortiitti bu'anii qanii sadii jedhan dhuma dubbii iddoo sana mitiire gooliin iddoo sana ay anu amma ganaan hin deemachaa jira biyya arabaan jira tokko Dubaayii akkana jalaan fudhanne an Kuweetiin deemachaa jira tokko immoo Dubaayii akkana jalaan fudhanne garuu waliin dhiisnu walumallee dhiisnu walillee dhiisnu jedha Kuweetumallee dhaqeeni wantinii godhee harkisaa malee iddoo isheen itti fudhatte Dubaayitti fudhatte Dubaayiin dhaqa malee waliin dhiisnu siriin jedha garuu hin tuqan baay'ee na sodaatu eenye baashitti tuqadhe asfaraarraa barsobee doorsisaa jira. Innaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa anyways jaalalli fageenyarra yeroo jiranii fi yeroo biratti galan tokkollee miti dhuguma siniin jedha fakkeenyaaf gaafa ati achi jirtu gaafa ati fagaattee jirtu waan baay'ee siin jechuu danda'a waan baay'ee si sobuu danda'a waan baay'ee si sossobuus danda'a gaafa ati dhuftee bira geessu garuu akka duraas ta'uu dhiisuu danda'a jireenyillee akka innaa haasoftan ta'uu dhiisuu danda'a akka innaa dhuftee galtees ta'uu dhiisuu danda'a kanaafiyyuu erga biyya keetti galte biyya kee akkuma biyya kee durii sana beektamti rakkina sana beektamti waan hunduma isaa keessa beektamti yoo akkuma sanatti nama sana ilaalte malee akka inni siin jedheef akka inni sitti metti dhufta taanaan baay'ee nyaatamta fakkeenyaaf inni si argachuuf jecha hojii namni hin qabnellee hojii qaba siin jechuu danda'a namni hojii hin qabne hojii akkasiin qaba damuuza akkasiin qaba siin jechuu danda'a kanaan maal goota gaafa dhuftu namni kun hojii hin qabullee damuuzallee hin qabu yoo ta'e maal goota murteen kee maal kun siifidhaan jedhe gaaffii gaafachaa jira namni tokko immoo jireenya isaa keessatti asuma keessatti yuutuu waan biraa tokko qabuutti anumaa hin qabu sin eegaa siifidhaa sin jedha gaafaas dhuftee argitu immoo namni sun of biraa nama biraallee dubartii biraallee qabaachuu danda'a maal gootas isa maal goota kana gaafa adda baafattu eerpoortiitti bu'uu yoo baatte adda baafatta eerpoortiitti isa faana bu'uu yoo baatte sirriitti adda baafatta kana achi jalqabuma eerpoortiitti buuteetta taana si jilbeenfachiiseera jechuudha otoonni waan barbaade qabaateewu nan dhiisa naan jedheetu akkas na godhe jetteetu gara saafaa dubbatta bakka jechuun dogoggora kee dhoskachuu fetteetu nan dhiisa naan jedheetu malee an dogoggoree miti jette kanaafiyyuu mucayyoon isheen amma jaarsi isheen saawudiitti ergee jechuudha ishee saawudiitti ergee ofii Dubaayitti fudhatamee akkashii akkan taane laalammanni ofiillee shaashaa jechuu barbaada Dubaayii dhaqee niitii qofaa miti dubartii qofaa miti birrii qofaa miti kan barbaadu biyyuma sanallee dhaquu barbaada kanaan maal godharee ishee kana xaal gochuu qaba ishee kana dhiisuu qaba jechuudha malee akkamti deemare isheen sun saawudii deemte isheen kun Dubaayii jirti way garuu lamaanuu hinuma hojjetu lamaanuu birrii hinuma argatu lamaanuu dubartiidha kanaan maal barbaade renni jijjiirama barbaade ofiillee deemuu barbaade nama akkasiirraallee sinaa qabuun siniin jedhaani maalan jedhamti kana caala dhiira akkasiirraa sinaa qabu